Baga nagaadhaan dhuftan ijoollee kun qophii sagantaa Xaabitaatii. Har'as Waaqayyo nu gargaaree ayyaana isaaf araara isaa nu baay'isee jennaan barumsa 17ffaa fidannee dhufneerraa nu waliin turaatii tasgabbiidhaan nu dhaggeeffadhaa jennee jaalala Waaqayyootiin isin kadhannaa. Egaa nu dhaggeeffadhaa. Har'as sagalee Waaqayyoo faarfannaa fi kadhannaa in qabaanna. Utuu sagantaa keenyan jalqabiin akkuma beekamu gaa Waaqayyoon walii wajjiniin kadhannaa, anaa wajjiniin dubbii isaanii kadhadha. Waaqayyoo waa'ee guyyaa har'aaf galatoomi. Tiksee keenya waan taateef eebbifami. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Sagalee keetiin akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin kana si kadhanneerraatii. Ameen. Waan ana wajjiniin kadhattaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Tole egaa ijoollee har'as itti fufneetu seenaa Abrahaam barannaa. Seenaan Abrahaam kun kan inni jiru seera uumamaa boqonnaa 15 keessadha. Egaa mata dureen nuun barumsa kanaaf qabnu kakuun Waaqayyoo in raawwatamaa jenneetu walii wajjiniin baranna. Waan Waaqayyo dubbatee waan inni namootaaf kakate raawwatamaa jenneetu baranna. Egaa ijoollee waan torbee darbe fa'aa baranne isin yaadachiisuudhaaf Waaqayyo Abrahaamiin hin filatee. Erga Abrahaamiin filatee Waaqayyo lafa inni jiraachuu qabu biyya Kana'aaniin itti agarsiisee. Ergasii gaa sababii beelaatii fi Abrahaam gara biyya Gibxii dhaqee Waaqayyo garuu isa eegee araara godhee fi nagaadhaan deebi'ee hin dhufee. Eegasii immoo qabeenyi isaa waan baay'ee hedduu ta'eef mucaa obboleessa isaa Looxirraa gargar hin ba'ee. Erga gargar ba'ee immoo yeroo obboleessi isaa Loox booji'amuu dhaqee loleetu obboleessa isaa Loox kanaanii bilisa isa baasee. Kana hundumaa gaa barannee turree kana keessatti waan jireenya keenyaaf fayyadu yookiin immoo waan jireenya keenyaaf gaggeeffama ta'u baay'ee walii wajjiniin barannee turre. Egaa har'as Waaqayyoo waan nu barsiisaa dammaqaatii nu dhaggeeffadhaa. Kun sagalee Waaqayyooti. Namni sagalee Waaqayyoo immoo dhaggeeffate dhugaadha ijoollee baay'ee eebbifamaa hin eegama. Kanaaf gaa nu dhaggeeffadhaa. Waaqayyo immoo isinaa eebbisu gurra keessan isa dhaggeeffatu kana. Guyyaa tokko Abrahaamiin Waaqayyoo mul'ataan itti dhufee akkas jedheen. Yaa Abrahaam, hin sodaatin, ani gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'aa ittiin jedhe. Egaa ijoollee seenaa macaafa qulqulluun dubbisa miti. Seenaa isaan gaggabaabsee isinitti himaa. Isin garuu seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1-16 yoo dubbifattanii seenaa kana guutummaa isaa argattu. Angaruu akkasitti galutti fakkii kana wajjiniin wal qabsiiseen. Egaa akkuma nama jedhee Waaqayyoo Abrahaamiin yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keetii. Gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'aa jedheetu itti dubbata. Jennaan Abrahaam immoo akkas jedhe. Fakkii kanarratti Abrahaamiin fuuldura dhaabatee argina. Inni isa booda dhaabatee jiru immoo nama Damaasqoo Eleezer nama jedhamu nama mana isaa jiraatudha. Hojjetaa mana isaatii nama Damaasqooti. Egaa Eleezer kun ijoollee qabaa mana isaa keessa jiraata. Jennaan Abrahaam akkas jedhe Waaqayyoon. Waaqayyoo ani gaachana keeti naan jetteetta. Hin sodaatin naan jetteetta. Egaa anoo dhala hin qabu kan na dhaaluuf jedhoo namicha Damaasqoo kana ilma namicha Damaasqoo kanadha. Anoo dhala mataa kootiin qabu egaa maal naaf gootaree yaa Waaqayyoo jedheetu Waaqayyoon gaafate. Abrahaam gaa namuma guddaa ta'eetu jiru yeroo sana mucaa tokkoyyuu hin godhannee turre. Garuu hin yaadattu immoo yoo ta'e Waaqayyo saba guddaa taata ittiin jedheera. Waaqayyo sanyiin kee akka cirracha galaanaa hin baa'ata ittiin jedheera. Abrahaam gaa nama kakuu gurguddaa qabudha. Akka saba guddaa ta'u, akka maatii guddaa ta'u Waaqayyo nama kakateefidha. Garuu Abrahaam amma yoonaa mucaan qabu ture. Nama guddaa ta'eetu jiru mucaa tokkoyyuu hin qabu ture. Kanaaf gaa maal jedhee egaa Waaqayyo anaaf mucaa naan laanne waan ta'eef mucaa namicha nama Damaasqoo kanatu qabeenya koos lafa koos jireenya koos dhaala jechuudha jedheetu garaasaa keessatti yaade. Egaa Abrahaam anoo dhalan qabu yaa Waaqayyo maal naaf gootaree kunoo nama biyya ormaatu na dhaaluuf jedha jedheetu Waaqayyoof deebise.
Yeroo inni akkas jedhu Waaqayyo immoo gadi ba'iitii mee urjii Waaqa keessa jiru kana ilaalii ittiin jedhe. Jennaan Abrahaam gadi ba'eetu urjii Waaqa keessa jiru kana ilaale. Waaqayyo deebisee maal ittiin jedhe urjii kana lakkaa'uu hin dandeessaa jennaan lakkii jennaan egaa sanyiin kee akkasuma hin baa'atu ittiin jedhe. Ilaalaa ijoollee Abrahaam mucaa tokkoyyuu hin qabu. Waaqayyo garuu sanyiin kee akka urjii waaqarraa hin baa'atu jedheetu isaaf kakataa jechuudha. Egaa Waaqayyo kan inni itti himaa jiru waan gurguddaa, kakuu gurguddaadha. Abrahaam garuu mucaadhuma tokkollee, dhaluma tokkollee nama hin qabne ture. Egaa yeroo Waaqayyo sanyiin kee akka urjii waaqarraa kana hin baa'ataa yeroo ittiin jedhu Abrahaami hin amanee jedha sagaleen Waaqayyo. Amanuu jechuun wanti of harkaa hin qabne nuuni wanta ofii keenyaaf of harkaa hin qabne waan hin argine tokko jira jedhanii amanuu jechuudha. Amantiin akkasidha. Egaa Abrahaam dhuguma Waaqayyo sanyii koo akka urjii kanaa hin baa'isa, na guddisa jedheetu garaasaa keessatti amanee Waaqayyo immoo amanuusaa kana qajeelummaatti isaaf lakkaa'e. Egaa sagalee Waaqayyoo amantiin akka inni barbaachisaa ta'e nutti hima. Amanuudhaan Waaqayyo duukaa buunaa, amantiidhaan jiraannaa. Egaa Abrahaam namni Waaqayyoo yeroo jalqabaatiif Waaqayyoon amanee jedhamee barreeffamee fi amanees immoo Waaqayyo amanuusaa sana immoo qajeelummaatti isaaf lakkaa'e. Abrahaam deebiseetu Waaqayyoon gaafate yeroo jalqabaa egaa akkamittiin namni Damaasqoo kunoo na dhaala anoo mucaa tokko osoo hin qabu akkamittiin gaachana kooti naan jetta ati jedhee Waaqayyoon gaaffii gaafate. Lammaffaa irrattis Waaqayyoon gaaffii gaafate. Maal jedhee gaafate? Ani biyya kana dhaala koo godhachuuf akkan jiru maaliinan beekaa jedhee Waaqayyoon gaafate. Kana jechuun Waaqayyo irraa mirkaneeffachuu barbaade yookiin immoo Waaqayyo akka inni dhimma kana mirkaneessuuf barbaadeetu egaa an biyya kana dhaala koo godhadhee akkan fudhadhu maaliinan beeka jedhee gaaffii lammaffaa Waaqayyoon gaafate. Ijoollee yeroo tokko tokko jireenya keenya keessatti gaaffii qabaachuu dandeenya. Waaqayyoon gaaffii gaafachuun cubbuu miti. Yaa Waaqayyo kun naan galle kun akkasidha innee yoo gaafanne cubbuu miti. Egaa Abrahaam akkamittiin beeka akkan lafa kana dhaalu jedheetu Waaqayyoon gaafate. Waaqayyo immoo maal jedheeni gugee akkasumas immoo sangaa re'ee godhiitii waan akkasii godhiitii aarsaa naaf dhiyeessii jedheetu Abrahaamitti itti hime Waaqayyo. Jennaan Abrahaam waan Waaqayyo jedhe horii Waaqayyo jedhe sana hundumaa fideetu dhufe. Fidee dhufeetu horii iddoo lama lamatti kutee jedha sagaleen Waaqayyo. Iddoo lama lamatti kuteetu lafa aarsaa isaatii kaa'ee gugee immoo akkasumaan kaa'ee yeroo inni egaa aarsaa isaa kana achi kaa'ee taa'u quraan yookiin immoo allaattiin dhufteetu foon kana nyaachuuf irra marmaarte. Yeroo kana Abrahaam allaattii kana irraa dheegaa irraa ifataatu oolee jechuudha akka fakkii kanarratti argitan. Egasii naannoo sanatti dukkanni nama sodaachisuu fi nama naasisuu hin ta'ee jedha sagaleen Waaqayyo. Waaqayyo gaa Abrahaamiin itti dubbate mul'ataan maal jedheeni ilaa ijoolleen kee yookiin immoo maatiin kee warri sirraa dhalatan kuni gara biyya ormaa hin dhaqu. Gara biyya ormaa immoo kan isaan dhaqan galaa ta'uuf dhaqu. Galaa ta'uuf gara biyya ormaa hin dhaqu. Achitti immoo hin cunqurfamu. Waggaa 400 yookiin jaarraa 4 immoo achitti hin cunqurfamuu, hin garboomfamuu warri biyya sanaa isaan garboomsuu jedheetu Waaqayyo Abrahaamitti dubbate. Egasii maal jedhe Waaqayyo erga cunqurfamanii booda immoo ani biyya saba koo yookiin immoo ijoollee Abrahaam kana jechuudha. Biyya saba kana cunqurse sana ani nan adabaa. Yeroos isaan qabeenya baay'ee waan baay'ee fudhataniitu lafa sana keessaa hin ba'uu gara biyya ansiif kakadhe kanaatti deebi'aniitu
hin dhaaluu jedheetu Waaqayyo Abrahaamitti himee jechuudha. Egaa Waaqayyo Abrahaamitti ganaa waan ta'uuf jiru. Mucaan isaa hin dhalanne, Abrahaam mucaa tokkoyyuu hin qabu. Waaqayyo garuu har'arra ta'ee yeroo sana maalitti himaa ture? Ilaa maatiin kee biyya akkasii dhaqanii ganaa garboomuu, ganaa akkas ta'uu jedheetu waa'ee fuulduraa dabarsee Waaqayyo itti himaa ture. Abrahaam garuu ammas mucaa tokkollee hin qabu. Kana hundumaa amantiidhaan Waaqayyoon dhaggeeffatee jechuudha. Eega akkas ta'ee guci abiddaa tokko dhufeetu aarsaa Abrahaam sana hin gubee yookiin immoo hin fudhatee jechuudha. Egaa akkasidha seera kakuu moofaa keessatti yeroo baay'ee Waaqayyo dhugumaan aarsaa namootaa fudhachuusaa kan inni mul'isu abidda ergeetu waan aarsaa godhan sana abiddi sun nyaataa jechuudha. Akkasittiin aarsaa dhiyeessuu kakuu haaraa keessatti kun hin godhamu. Egaa akkasitti abiddi kun dhufeetu aarsaa Abrahaam fudhate. Kana jechuun Waaqayyoo fi Abrahaam walii galaniiru jechuudha. Waaqayyo Abrahaamiin deebisee akkas jedheen, ati garuu jedheen dulloomteetu umurii dheeraa jiraatteetu dhumarratti lafuma kanatti hin duutaa jedheetutti. Waaqayyo waan jireenya Abrahaam dura jiru amma gaafa guyyaa du'a isaatiitti itti hime. Abrahaamis immoo Waaqayyoon amaneetu hin dhaggeeffate. Egaa seenaan isinitti hime kana gabaabsuudhaa fi Waaqayyo Abrahaam mucaa tokkoyyuu hin qabaatiin kakuu gurguddaa isaaf galee jechuudha. Tokkoffaan sanyiin kee akka urjii ta'uttiin jedhee. Lammaffaan sanyiin kee biyya ormaa dhaqaniitu galaa ta'uu ittiin jedhee. Sadaffaan biyya ormaatti immoo garboomaniitu animmoo isaan oolchee isaan gargaareen gara kakuu kanaatti gara biyya kanaatti deebisee isaan fida ittiin jedhee. Afuraffaa immoo Abrahaam ati dulloomteetu umurii quufteetu isa booda duutaa ittiin jedhe. Egaa Waaqayyo ilaalaa ijoollee fageesseetu waan waggaa 400, 500 isaa ol caalaa ta'u Abrahaamitti hunduma isaa itti himee jechuudha. Dhugaadha kun baay'ee nama dhiba ijoollee. Abrahaam immoo waan Waaqayyo jedhe hin dhaga'e, hin amane, amanuunsaa sun immoo qajeelummaatti isaaf fudhatame. Kun seenaa guddaa, seenaa bal'aadhaa guyyaa tokkotti barannee hin fixnu. Irra deddeebinee si'a 2 si'a 3 barachuun keenya hin hafu. Boqonnaadhuma 15 kana jireenya keenyaaf maal barannaa jenneetu walii wajjiniin ilaalla. Egaa seenaa guddaa kanarraa jireenya keenyaaf maal baranna? Ani har'aa maalin baradha jireenya koof isa jedhu walii wajjiniin ilaalla. Waan baay'ee barachuu dandeenya seenaa kanarraa. Har'aaf garuu waan tokko duwwaa walii wajjin baranna. Innis maalinni? Waaqayyo waan dubbate ni raawwata. Waaqayyo kana nan godha jennaan dhugumaan Waaqayyo dubbate taanaan Waaqayyo waan dubbate in raawwata. Egaa Waaqayyo Abrahaamitti kana hundumaa isaaf kakate itti dubbate dhugumaan immoo isinitti himaa wanti Waaqayyo dubbate hundumtuu raawwatameetu macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Isa duwwaa miti. Waa'een dhufaatii gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos sagalee Waaqayyoo keessatti seera uumamaa keessaa jalqabee barreeffamee ture. Akka fayyisaan Waaqayyo biraa dhufee nuuf du'ee akka inni nu fayyisu, akka inni hojii seexanaa immoo diigu sagalee Waaqayyoo keessatti seera uumamaatii kaasee barreeffamee ture. Egaa Waaqayyo waan jedhe waan raawwatuuf ilma isaa gooftaa Iyyasuusiin yeroo isaatti nuuf ergeetu akka inni cubbuu keenyarraa nu fayyisu godhee jira. Egaa ijoollee Waaqayyo kanaan dura akka macaafa qulqulluurraa dubbifannutti waan jedhe yeroo hundumaa raawwachaa jira. Waan dubbate immoo hin raawwata. Kana hin irraanfatina. Tarii yeroo Waaqayyo namatti dubbatu haalli nuun arginu fakkaachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma Abrahaam utuu inni mucaa tokkoyyuu hin qabaatiin Waaqayyo sanyiin kee akka urjii hin baa'atu ittiin jedhe. Akkas ta'uu danda'a. Waan wal hin fakkaanne ta'uu danda'a. Kakuu Waaqayyo nuuf galu garuu Waaqayyo Waaqa hundumaa gochuu danda'u waan ta'eef waan Waaqayyo jedhe inuma raawwata ijoollee. Egaa
Jireenya keenya keessattis Waaqayyo har'aa karaa sagalee isaa waan baay'ee nuuf kakateera. Sagaleen Waaqayyoo kakuu Waaqayyootiin guutuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbee macaafa faarfannaa boqonnaa 23 walii wajjiniin barannee turre. Waaqayyo tiksee kooti jennee barannee, Waaqayyo miilla koo daandii qajeelummaarran deemsisa jennee barannee, waan baay'ee barannee turre. Kakuun sun hundumtuu nuuf barreeffame, nuuf immoo raawwatameera. Fuuldurattis immoo nuuf raawwatama. Waaqayyo karaa adda addaallee nutti dubbachuu danda'a. Abjuudhaan nutti dubbachuu danda'a. Gara ergamoota isaa nutti dubbachuu danda'a. Kun hundumtuu nuuf raawwatama malee hin raawwatamiin hin hafu. Nuti sirriitti dhaggeeffannee amannee jennaan Waaqayyo waan jedhee nuuf raawwataa jechuudha. Egaa ijoollee har'a gabaabaadhumatti wanti nuun barannu Waaqayyo waan dubbate in raawwataa jenneetu baranna. Isa kanammoo amannee qabanna. Itti aansuudhaan immoo faarfannaa walii wajjiniin faarfannee, kadhannaa abbaa keenyaas walii wajjiniin kadhanneetu sagantaa keenyaa xumurraa jechuudha. Faarfannaan kun nan dhaaluu jedha. Egaa akkuma yaadattanii seenaa amma baranne keessatti Waaqayyo Abrahaamiin namichi Damaasqoo kun sin dhaalu, ilmuma mataa keetiitu si dhaalaa ittiin jedhe. Abrahaamtu egaa noo mucaan qabu namichi Damaasqoo kun na dhaaluu isaatii jennaan Waaqayyo immoo maal jedheeni, lakkii namichi Damaasqoo kun sin dhaalu, ilmuma mataa keetiitu si dhaala, innan jedhe hin raawwatamaa jedheetu Waaqayyotti dubbate. Isaa wajjiniin wal qabsiisneetu nan dhaaluu jenneetu walii wajjiniin faarfannaa. Na dhaggeeffadhaa. Nan dhaaluu, nan dhaaluu, kan diinni naan jedhee nan dhaaluu, nan dhaaluu, kan haalli naan jedhee nan dhaaluu, nan dhaaluu, haalli yoo fakkaachuu baate kan mul'atu, hin raawwatamiin hin hafu kakuu kootu. Haalli yoo fakkaachuu baate kan mul'atu, hin raawwatamiin hin hafu kakuu kootu. Nan dhaaluu, nan dhaaluu, kan diinni naan jedhee nan dhaaluu, nan dhaaluu, kan haalli naan jedhee nan dhaaluu, nan dhaaluu. Waaqayyo gaachana kooti hin sodaadhu, gatiin koo guddaan ta'a yoon dhaabadhu. Waaqayyo gaachana kooti hin sodaadhu, gatiin koo guddaan ta'a yoon dhaabadhu. Nan dhaaluu, nan dhaaluu, kan diinni naan jedhee nan dhaaluu, nan dhaaluu, kan haalli naan jedhee nan dhaaluu, nan dhaaluu. Waaqayyo gaachana kooti hin sodaadhu, gatiin koo guddaan ta'a yoon dhaabadhu. Waaqayyo gaachana kooti hin sodaadhu, gatiin koo guddaan ta'a yoon dhaabadhu. Amma immoo itti fufneetu inni Waaqayyo jedhee na haa dhaalu jenneetu walii wajjiniin faarfanna. Na dhaalu, na dhaalu, kan Waaqayyo jedhee na dhaalu, na dhaalu, na dhaalu, sagalee Waaqayyo na dhaalu, na dhaalu, hafuurri qulqulluun na dhaalu, na dhaalu. Waaqayyo gaachana kooti hin sodaadhu, gatiin koo guddaan ta'a yoon dhaabadhu. Waaqayyo gaachana kooti hin sodaadhu, gatiin koo guddaan ta'a yoon dhaabadhu. Na dhaalu, na dhaalu, kan Waaqayyo jedhee na dhaalu, na dhaalu, na dhaalu, sagalee Waaqayyo na dhaalu, na dhaalu, na dhaalu, hafuurri qulqulluun na dhaalu, na dhaalu. Waaqayyo gaachana kooti hin sodaadhu, gatiin koo guddaan ta'a yoon dhaabadhu. Waaqayyo gaachana kooti hin sodaadhu, gatiin koo guddaan ta'a yoon dhaabadhu. Waan na dhaggeeffattanii fi Waaqayyo isin haa eebbisu ijoollee.
dhaga'ameera sagaleen koo jedheen amana. Amma immoo kadhannaa gooftaan keenya nu barsiise walii wajjiniin kadhannaa ammas dubbisaatii na wajjiniin kadhadhaa. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni, yakka keenya nuuf dhiisi. Nutis warra nu yakkaniif akka dhiisnu qorumsatti nun galchiin, hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Tole egaa ijoollee fakkii asirratti fayyadamne kana kan nuun arganne Free Bibles Image irraa arganne Sweet Publishing warra jedhamutu isaaniif immoo kenne. Waaqayyo isaan eebbisu jenna. Isinis eebbisaani. Egaa ijoollee waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa keenya YouTube irratti argattu. Sagantaa Xaabitaa jettanii subscribe gochuu dandeessu. Facebook irrattis nu argattu. Sagantaa Xaabitaa yoo jettan viidiyoo keenya in argattu. Yaada yookiin sirreeffama qaba yoo jettan emailii keenya asirratti argitaniin nuuf barreessuu dandeessu. Yaada keessan dhaggeeffachuu, gorsa keessan dhaggeeffachuun barbaanna. Dabalataan immoo ani barsiisaa macaafa qulqulluuti yoo jettanii faarfannaa nuti har'a faarfanne ta'uu danda'a. Barumsa kanaan durallee barannee barreeffamaan yookiin immoo faarfannaa isaa barreeffamaan waan adda addaa waan barsiisa ijoollee waaqayyootiif ta'u yoo barbaaddan saayitii kanarra dhaqxanii argachuu dandeessu. Egaa ijoollee Waaqayyo baay'isee isin haa eebbisu waan nu dhaggeeffattanii fi barumsi nuti har'aaf isiniif qabnus kanumadha. Torbee nagaa kan eebbaa fi kan gammachuu isiniif haa ta'u. Waan barattan kan immoo yaadadhaatii ittiin jiraadhaa. Egaa nagaadhaan oolaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.